bishaan bahar guddaadha. Abbicha daakuu beekuuf xiqqaadha. Abbicha daakuu hin beekne immoo ni miidha. Miidhuu bira kutee nis ajjeesuudhaaf sababa ta'uu danda'a. Daawwattootaa fi hordoftoota. Manni murtii gurraachaa bal'aadha. Abbicha haqa dubbateef ammoo xiqqaadha. Abbicha kijibaan hin deema jedhe ni miidha. Miidhuu bira kutee waan inni godhuu danda'u uummanni murteessuu danda'a. Duba daawwattootaa fi hordoftoota irraas mana murtii gurraachaa irratti waan ajaa'ibaatii fi waan dinqisiiftuu qabannedha. Ajaa'iba mana murtii gurraachaa irraa ragaaleen isaa kan dhagahu gurra, kan seeqannu ija, kan amantummoo qalbiidha. Waan ragaan hin taaneen hin deddeemu. Ragaa qulqulluudhaan malee. Ani online kana gubbaa namoota hin taanee fi ijoollee xiqqishoo fi waan takka wajjin asirratti yeroo gubuudhaaf miti. Manni murtii gurraachaa haqaaf dhaabbate. Dhiyootan wanni mana murtii gurraachaa ani mana murtii gurraachaa akka nama tokkootti keessan dalaga. Gaazexeessaa bakka kanaati. Walii galee hoggaan asirraa haasa'u immoo aktiin itti haasa'uu qaba. Taniin akti godhee itti haasa'u. Namni yeroo hunda aniin mana murtii gurraachaarraa haasa'uu fi aniin bakka biraatii haasa'u tokko isatti ta'uu danda'a. Yookaan ka addaa isatti ta'uu danda'a. Ka addaati. Yoomiyyuu wal hin sifatu. Ka isin asirra gartan kun ija guuree haasawa jajjabaa fi haasawa nama ajaa'ibsiisu dubbata. Ka isin TikTok irratti gartan fuula banee qoflaa haasawa nagiyaa isinii waliin haasawa. Haa taatu san hunda ofii bira huti. Oduulee teenya tan gartee dhihootana mana murtii gurraachaa irratti oofaa jiru. Habeebsanii balleessuudhaaf jecha isii takka tan ajajatanii jiran tara takka tan makana firraa xarr jettee asirraa haasofti. Waa'een isii takkaa fi lamaa miti kan nu bira jiru. Biyya amma isiin keessa jiraattu kana keessa. Isii waan hin taane ta'ijji nama arguu hin dandeenye daleedu asirratti arra qabadheetiin isin ragaadha wajjin. Haasawaa miti waan ijji deessan isinii kannitu. Introo gabaabtuu tana booda walitti dachaana. Na waliin turtii gaarii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في وردفتوتا خان دعوتشا جرتن منا مرتي قراتشاتي نمني منا مرتي قراتشا رايسيني حسواجرو أنا أبلي سخيسا حمزة شيخ جابر دوبا دعوتوتا في وردفتوتا منا مرتي قراتشا إرتي ديوتا لنا موتنو تديه سيني خيسا ورقرتي ودولين إسالي نما أجائب سيفتو تجرا خان نما دينك سيفتو تجرا إسان كان automatically directly waaniin qabadhee dhufee isin dhageessisuu barbaadutu jira. Sanduratti daawwattoota keenya kabajaa fi jaalalaan wanni isin gaafannu viidiyoo tana laayikii tuutanii obboleeyyan keessaniif akka sheer gootanidha. Ammallee dhiyoo tana mana murtii gurraachaa namoota hedduutu barbaadaa ture. Ganamaan tana dokumantiilee ajaa'ibaa tan mana murtii gurraachaa bira dhufte. Tan hedduu nama dinqisiiftuu fi nama ajaa'ibsiistutu jira. Isii san keessaa takka obboleettii teenya tan Najmaa jedhamtu biyya Awustiraaliyaa keessatti ilmaan shanii wajjin zulmii badduun irratti dalagamte. Isii sanillee haqa isii ni baasaaf manni murtii gurraachaa. Godaa miti dukkana jala seenee baasaaf. Insha Allah ta'ala. Manni murtii gurraachaa nama hundaaf dhaabbate. Haqaan koottu ragaa qabatamaatiin koottu haqni kee siif baha
لا شك فيه ولا غبار شكي فيه بكي وانين قبنين قليلا السيفا داوتوتا فيه هردفتوتا وصوني في سنتين سنة درا أكما نسمين جي انتلاس قبا إيجي تتكواهي إسلي حاسوي أفاني تريسو برباد تنغرتي كايرو خيستي كانتي مالتي كايرو خيستي أنا أغرتي هندي يونا أغرتي بكا خانتي نركي جتي دبتي رقايو قباتي وانا تأدى في دجو سيغلي خنان ألت حاسوا أفانين حاسوا قرر ittiin fudhatu dhaloonni ammaa kun hin qabu. Dhaloonni ammaa argaa fi dhagayititti amana. Argaa fi dhagayititti amana dhaloonni ammaa. Biyyuma Kaahiroo keessattuu isiin tun waan hedduu tan bareeduutu jira. Dargaggeessa hedduu waan hedduu irratti hojjetu jira. Kana keessa gabaabaa xiqqishaa tokkoon isin garsiisuu barbaada. Ragaadhaa wajji deema manni murtii gurraacha. Akkuma ammaa isinin jenne kanatti asirratti viidiyoodhaan isin agarsiisuu teenya isii sagaggaalummaa hojjettu viidiyoodhaan isin agarsiisuu teenya. San duratti isin amma isin dhageeffachuu deemtan tun Fatiyaa Usmaan jedhamti. Footoo isiitii waliin sagalee isiin mootummaadhaaf keesse yookaanuu nama isii waliin haasa'u jiruuf keesse ana wajjin akka dhageeffattaniin barbaada. Daarektitti gurri keessan isinii baakannu waan isin jette. Wanni tun waan namni islaamaa yookaanuu ilmi namaa ilma namaa irratti godhuu yaaduun itti daawwattootaa fi hordoftoota dhageeyaa gurra keessanii. Yoo dandeessan sharmaa keeluchee haadha isaa agarsiisaan isiniin jeebaran. Ajjechaa qofa irraa laalaa tumuullee yoo taate tuma, tumsiisa, cafeessiisa, hiisisa. Mana hidhaa keessaa akka inni gadi hin baane keezii babbadduu irra haaya waan mootummaan feetu nu gaafadhaani kanninaa fi piliis hin baane keezii babbadduu irra haaya waan mootummaan feetu nu gaafadhaani kanninaa fi Please, waan fete godhi ba'a malee namni Hamzaa Nuraan dhorkuu danda'u Ameerikaa keessa hin jiru. Biyya takka illee hin jiru isa. Haguma gabbeetti waan fete godhi ba'a hawaasa Oromoon na baase hawaasa Oromoon naa jiraaji. Isintu dhaqee mana hidhaarraa baase moo namticha dajjaal kanaatu Ingilizii dhaqee isa baase namicha waan takka namaaf godhuu hin dandeenye kana. Batatte YouTube irraa galma kana guuree sharmaa keenyisee onnee kanneen irratti achi deebisu. Batatte YouTube irraa galma kana guuree sharmaa keenyisee onnee kanneen irratti achi deebisu. Sumeeti afaanumaan illee taatu amma qaaxaroo gijee qabda gijee achi deebisu kana afaanumaan illee taatu. Ati ammallee Feesbuukaa fi kanarratti olola faamilii tanarraa dhiisuu diddee jirta. Kijibummaan illee haa ta'e fadhi barullee haa bu'u. Arraawwee fadhi haa galu karaa mana. Amata 10 ati waan sooshaal miidiyaa kana agartee maqaa nama balleessuudhaan agartee weerartee jirtu jechaaf amata 10 hidhamuu qabda jaanii akkanumatti illee taatu mee haanuma as bokkaanii. Akkuma amma dhageessan baga gartaniis daawwattootaa fi hordoftoota tuni kan isin dhageeffachaa turtan Fatiyaa Usmaan Yuusuf isii footoon isii nu cinaa jirtu tana. Haga gartee mootummaa tuffattee mootummaa teenya nuti obboleessa keenya kabajamaa fi jaalatamaa Kadiir Jawaar onneerraa hin jaaladha. Nama haqaaf du'u nama biyya fi guddisuudhaaf yaadu Kadiir waan akkanaa godha jedhee hin yaadu. Maallaqa miti osoo waan feete kannitee fi Kadiir haqaan bulcha. Kadiir Jawaar siin beeka. Akka ati haqarraa hin meene yoomiyyuu mootummaadhaaf maallaqa kanninaa jette. Mootummaadhaaf maallaqa kanninaa keezii addaa irratti baasaa hidha. Cafeessisaa akka hin duune godha. Biiti teenya yookaanuu
magaalaa teenyatti hin dhalanne keessatti waan akkanaa dalaguun yoomiyyuu siif hin mijjaa'u. Fatiyaa Usmaan Yuusuf gurra keebanii dhageeffadhu. Tana qofaa miti. Wanni isaan gama duubaatiin dalagan waan hedduu nama jibbisiisu ni jibbisiisa bakka ni jibbisiisa. Haasoo kana hoggaa amma ilmoon tee dhageesse ati maal jetta? Haasoo kanaa miti hedduu jira ka ganaa asiin deemu. Tokkoo fi lamaa miti hedduu. Ganaa tartiibaan viidiyoo hoteela keessatti ebaluu Usmaan Yuusufii fi ebaluun ni beeyta hoggaan akkana jiru dalagan ganaan asirrattiin as deema. Manni murtii gurraachaa iddoo ittiin taphatanii miti. Osoo deemtan boombiidhaan tapha eegaltan. Bombii ijoollee duran kaayan yoo ittiin taphatte ifitti dhoofti ja'an. Tanaaf tun tana fakkaatti. Taan ammoo akkuma amma dura jennetti gaarra deddeebi'uun nun barbaachisu haasawa siillee kaasuu hin fadhu maaliif jennaan tuffatanii osoo bira hutanii bare tuffatanii osoo bira hutanii bare. Takka nama niin tuffadhan jenne garuu niin tuffadha. Akka ajaa'ibatti. Hundaas gabbaasuun fadha. Kallattumaan viidiyoo tana waliin daawwadha. Meeshaan tiyyaa itti gaafatanii ani indaa'uun Ibrahim qabbaneesse seetanyaa gaarii ta'e ifi kaayee fi qabbaneesse. Morma isii viidiyoo gaabbananii asirra kaa'uun hin barbaachisu. Kaan ammoo waan isin uffatteedha. Morma jalatti. Asii fi waan kana bakka hedduutti laayee viidiyoo isii keessatti uffatte jala deemtanii laaluu dandeessan. Namni waan kanarraa waraabe nama gartee yeroo isiin dhugdee ganna qabtee waan fadha wajji dalagdu. Tanaaf tuni hagana yoo barbaachisaa ta'e as baasuu dandeenya gurguddoo tanaa oli. Walaakin asumatti jalaa gabaabbannaa tuffatanii dhiisuun hedduu barbaachisaadha. Ammallee daawwattootaa fi hordoftoota karaa biraatiin mana murtii gurraachaa ganamaan tana nama tokko turuun dhiyaate namni kun hedduu garaa nu nyaate. Kanallee akka jala deemnee haqa isii baafnuuf dirqama mana murtii gurraachaati. Manni murtii gurraachaa miidhamaaf dhaabbate yeroo hunda miidhamaa bira jira. Obboleettiin teenya sagalee isii tan dhageeffadhaa ganamaan tana booyaatii anatti dawwalte ni rifadhe maal taateense ittiin dawwale hoggaan itti dawwalu daqiiqaa hedduu waliin haasawe daqiiqaa hedduun an isii waliin haasawe san na waliin caqasa. Allah ya Rabbi masih di naga Dewi Samsai. Allah ya Rabbi masih di dalam lubunti ya Australia bau jertil masyangkar Allah lemati wali lubunti bau jerti. Allah amsa naga Dewi sih. Allah made. Waalaikumsalam warahmatullah. Dhiifamallee naa godhe oodiyoo tosillee salaamiin akkasumatti oodiyoo si ergee asii raqoo qabuuf maaniif yaadii lafa nama keessa qoonna irraarsu jiruufi akkanumatti wallaahi utuun dhagaye akkanumatti oodiyoo tosillee salaanee kuudheen akkanumatti oodiyoo si ergee ani jiruun ki wala murtee jirti alla forma jira an najma jedhanii duraan durse najma kadir gantaa jedhan an oromoo. Ani ijoollee abbaan kiyyiin jimmaa abba jifaarii haadhi hiiboora. Sii galee. Ani duraani ani ijoollee mooyalee dhaladhee guddadhe mooyaleen beektaniiti. Nin beeka mooyalee. Mooyalee dhaladhee guddadhee jechuudha. Mooyalee dhaladhee guddadhee odoo mooyaltaa jiru ilmaani nam dhiirsi qaba dhiirsi karaa suni ilmaan afur dhaleef. Afur dhaleef addaan baannuuf mucaan kama jammaraa suni wal dhabnee addaan baanee jechuudha. Addaan baane UN gad dhufee UN galmaa mooyalee ka'ee
Nairobi gad dhufe UN gubbaa galmaa'e. UN gubbaa galmaa'ee ijoollee kiyyaa piroosesii qabadhee ijoollee kiyya jala deemmachuu jiru. Odaan jala deemmachuu jiru abbaan ilmaan xiyyaallee na jala amurii ta'e. Jechi sirriidha amurii ta'ennaani beekaa alleen ol deebi'ee achi deemee taasise sun deemee fixadhee irra bahee gad deebi'ee piroosesum kiyya jala deemmachuu aanze odaan piroosesum kiyya jala deemmachuu jiru nuuf mucaan kunini ijoollee booranaatti wal agarre ijoollee booranaatti wal agarre. Ansaati suniyyuu piroosesii kiyya fixadhee filaayitiin kiyya callaan naa gad dhufu caafii gubbaa jira jechuudha. Filaayitiin kiyya cufu amma wal agarre anilleeni UN'n na qarqaara na sappoota turteeni kiraayii minasa UN na kaffala ilmaan xixiqqoo harka qaba ilmaan xixiqqoo afur harka qaba UN na sappoota turteen. Hayyee dee beeka ni kasi hidhadha naayii yamiinanidha. Hayyeeti jedheen kana hidhatta beeka nalleen ilmaa ganas jiruu fi anammoo yaayyuu deemuu ga'ee yoo anachillee fuulduraaf deeme namna waliin jira qoo barbaaduuf iyyuu rakkoo hin qabuudhee is waliinoo haat walidhan. Eegi ana haat walidhanneen dudduuba ana garaachee ilmee garana kaayee eegi haat na hidhateen dudduuba ana garaachichi shanii mootii jaha qabu nagatee kan itti dhaabate gara mooyyeleetti gara warri isaanii na biratti dhaabate. Mucaa kaan lafaa jibbaadhee barbaada dhaqee uf jibbaadhee na jala lixee dhabeeyyuu. Aniin kaani gas yuwannin kaan naan qamashitan malee yuwannin qara filaayitii naa baastee andee muftiyaarii filaayitiin kiyye akka har'a naa gad dhufu akka boriyyaa ta'e aayoo inni deemee garaachi qabxanaan abbaan daa'imame ani na gaafatan abbaan daa'ima akkana dheettiin atiini ka piroosesii qabxa akkamiin dhiirsi fuuteen hudhoositee ammallee akkasiin ilmee argatteen ani piroosesii kaan narra kuffisanii wanni kaan kansol narra keedhaan filaayitii kaan narra kansol keedhaanii mata abadhee boo'ee beeka kiraayii mina kanaa kaffaluu jiran kaalee narra dhaabanii ijoollee abadhee baranta gubbaatti bokkaan narra rooba. Hamza kiyya adini gurkan si dhagai malee fuulalle siin beeku agarte bokkaan UN gubbaatti ilmaan afur waliin bokkaan narra rooba firfaari agarte sidaama nyaacha ilmaan kii waliin ka ilmoo isa garaa qabu atti siqaayi arge ana ammaan tana garaachitti afurii na dura deemee garaachi kiyyaa kachii 11 kan dhalu ga'ee UN fuute safe house ani fila safe house tokko nageessitee barri tura na kaasti safe house kan nageessitee safe house sun geeffachuu jiru safe house kan taa'ee amma ciniinsuun na qabatee na warrummaa fudhanii UN fuute hospitaal nageessitee hospitaal kan qofa ki kana tokko nabi hin jirre kan ani gurraalee Oromoo tokko hin jirre addeen gurraalee na birsiistu qofaa dhalee haagisa dhalsuun ilkaan akkana wal na dhahanii niitiin gurraalee kana bishaan fuutee na kenniti. Bishaan fuutee na kenniti ati namiin qabatu namiin qaba ammoo ammuuniti abbaan minkii akka natutti na biraatti dhaabatee dheen. Bishaan kaan dhuge akka liqimsa hin gaggabeetu amsa kiyya hin dhagate bishaan kaan gaggabe niitiin kaan dhiirsisii soodha wayii naa bittee naa kennite achiin dudduuba makiina yuwanni na fuudhee fuula seefaa hawsi suniin deebisee fuula seefaa hawsi nyaata dhaabanii namaaf kennu. Nyaata kaanii achuma keessa nyaata kaan kan dhaabanii naaf kennanii nyaata kaan ta'e beekanalleen nyaatu kaan nyaataa beekalleen ufurruma daa'imni kiyyallee achuma xiqqoo naa jajjabaate ennaan bessi yuwanniin daa'imni xiqqoo naa jajjabaate ennaan beeka hojii wayii laalladhaa asillee keetteeffadhe bu'aa hin qabu ilmaan kiyyallee waya qayyaarii feeti anillee waan tokko hin qabu yoo boriif deemellee kaansolii narra dhooftanii filaayitii kiyyallee kaansolii narra dhooftanii ana maan kana alabbayeen sappootti naa kenna alabbayee hojjedhaa akkasiin yuwanni taani maallaqa kiraayii naa kennite ayyee akkasiin alabbayee ana taa'ee kireeffadhe jiraachuu jiru mucaan maanta akkan na godhan qofaa dhalasi qaayii argikaanii Siyaasa irratti wala mucaa gootee ganda gas yattan na tuchitee akkasitti UN support na tuchitee ammaan barbaadde dawwalti dokumentiin isaa kan waan fayyuu dokumentiin isa cuftin harkii gubbaa jira warri boorana waan jedhani dokumentii kan gubii kun ilmee namaatiin saree filaayitii kan keessa jala kuffisiisa daa'imni isa sigaraachisa sigaraatti dhaabate gubii annaani rabbiin kafuuru rahimee dheen an akkisa hin ta'u dheen agarte an akkisa hin ta'u abba minkiyyaati ilmoo sagaraa baadhee dhiigisaa harka aba ani gubuudhe hin gubu dhabadhe heege yoon din harka dhufe sa'aatiin din harka dhufetti amsa kiyya fuudhee itti kennaadhe akkuma sun mucaan sun gad dhufee naani dokumentii isaa kan itti mirtireetiin inni obbaas kan iskuulaa gadiin walitti qabe itti kenne inni kaan musaamana kadhate miilan na jige
min yuenni na kiresit kani musamana kadate balik anzi gadu fe milan najige tatti yamani nani yeti yeti odo mono finno ti afur ganna fu wali zata ba ganna furenu zata dursun gabi yuenni malak minana rakafala nallen sometimes waaye kobe fa fuude waya fa fuude mammarse wanti ko tokko ke sarga kaani walti qabadda odo akkasuma yuennin kaalani process hi durumaan demti odo akkasuma ta'inal nalleeni beka yuennin taani na dardarsite filayti naarai ana ganna furiif nus gubba gaye filaytin kinaaga dhufte filaytin naarai kalamma faana dhufeetu lamma faan kun kanaaga dhufe beka innilleen ati nachiimbai inni nam keeniyaati ayidi keenya qaba ani rufuuji wajjin deemuu hin dandeenyu jechuudha naaf hin eeyyaman sirrii na dhageeffadhe amza kiyya laal aniin kaani inni ayidi keenya qaba ana ammoo rufuuji akkasiin iskaana chillakkisee maanta iskaana chillakkisee wal dhageenna indegena horsiise indege kore xayyaar kore akkasiin Awustiraaliyaa gad dhufe andammoo waan tokko iyyuu hin beekan gad dhufe naan gabameentiin Awustiraaliyaa weelkaamii callaa gar shilingi 50 naa kenni indegeta beesa shilingi tokko achi taa'ee na qoxaaxura waan inni naan dhe min jaarrannaa laf biyya gosa ilaalamiin teennu processii lanaa midhasita maallaqa gimaash waan argatti nagga dirqi waan sagalee alla keessa baasinanidha. Anammoo maalifu abbamin kiyyaati tizaazi isaa ina kabbara in ishmeessa kabaj kennaafi jannaan miil dhiirta gal jiraa jedhanii sii galteen nuun nadheeni kun akkanaan shawwadamna everyday maan ta'ire aniin kaan maallaqa waan tokko wallaahi waya keessa inni bakkanatti itti argimu mucaan kaan maan ta'ire maallaqa walti qabee itti dhaabatan maanta wanni bitaa jedhee gibbi bitaa jedhee hayyee jedheen itti dhaabatu maallaqaan qabate gibbi kaanin bitee min itti jaare maqaayeen nutiin qora'ee nagaasa jennaani maqum daa'ima gibbichi kiyyaaniti kan keetinitillee daa'im waliin dhallee jirra daa'im kanaaf haa taa'uti beekaa fuulduraaf kan nama maqamu daa'ima nuuf tochi jedheen hayyeetiin maan na tochira inni deemee maqaa ofiitti boloota maqaa ofiitti toffatee irraa baay'ee beekaa maqaa daa'ima ya jaare rakkoon hin jiru waraqata na ergi karna naanamantu waraqata ammasii argatin lafti bijirta maahu naanamantu ayyisi labe kaata walakkisee dheen amma mucummaan inni waliin warri waliyyaa oduu dhadhagay bitta gibbichin talaan hin maqisaatiin qora qabaa ennaan maal gibbichi maqaa isaatiin qora qaba maqaa daa'imaatti bitee hin jiru nani mucichi gooddanya isaa maqaa isaatiin bitee jira nani maqaa hanqeetiin maqaa isaatiin bitee jira maani fuyyoo inni ani dirski yaamane ammoo inni naanamantu innaa yayyuu lakkise eegi wanni akkasii jiraate laazima waan ani dhuuni ammaan kan gaafachuu qabaa jedhee gaafadheen waraqata naa ergiti malee dhee ammaan tan maraadhee beekaa waraqaa sun eegi naan ergini anganna laf orma keessatti shilingi tokko kan nyaatiin ka weelkaamii Awustiraaliyaa gavamentiin naga cufsiif gadar ati ammoo maqaa hanqeetiin qorsiifatti wanni sun hin taatu yookaan maqaa hiyyannaa qori yookaan adaan hiyyannaa qori maqaa hiyyannaa qori jedheen. Kan ingisa fistiillaan nuufsi daa'imni tokkuma jedhee maqaa hiyyee qorsiisee maqaa hiyyeerra kaasee maqaa daa'imaas kananidha. Isaan naan jedha beekta hiyyee jedheen maqaa daa'imni kiyyallee na qorte hayyee inni wal dhageenya. Ammaan tana wanni kana deebisuu barbaachisa maallaqa barbaachisa maani barbaachisa beeka muudaa naa kenni in deebisa rakkoo hin qabu kanaaf inni wal qabnee addaan hin baanu nan hayyee jedheen muudaa sii kenna muudaa kenneefi akji tokko muudaa kenneefi akji tokkoon dudduuba akka waan hojii kaanii obbaafattutti akji tokkoon dudduuba tikikkil hin deemtee yookaan hiyyee qorsiistu yookaan daa'imaatti qorsiistu akji tokko eeyyamsii kennaa jedheen hayyee naanidha nalleenoo. Beessa itti ergaa dukka wayii banachuu fedhaan alee dukka kaanillee beessa itti ergee gaamboo wanni Naayiroobii keessatti waan akka caatii kan sigaaraa kan itti gurgura Waslaandii keessatti caatii kan gurgura maanidha waan sun baneef waan kanallee farsa dhugaa maanita amalii isa jijjiiramee aan ammoo bira cufayyuu viidiyoo laal mucasaa laata rabbi sodaadha namis laana farsoon dhugu lakkiin makkar hin dadhab kan isaayyuu beekaa. Ennaa daawwaa deemu mooyyalee gal jedheen daawwaa deemi daawwum calla deemi jedheen mooyyalee gal.
Mooyala kaatti dhaabate beessi ergeeti namichi tokko daggoo jedhaniini namuma islaana waan hundaawaa daawwaa innilleeni nam kaani wal dubbanne nam kaani wajjin haasofneetu nam kaani wajjin haasofne waan ana dheeni beqa ammaan tana abboo dhiirskii kana keeniyaa qisateeffatallee amalii irraa ammaati akkan ta'uu tura beqa oo sillee abirtaa waan gibbichi sunillee waan kiraayi minaalle keessatti min kiraalle fayyuu keessatti jaaru feena ammaaf ammoo min bultiif keessatti jaarranne jirra silezi abboo akka sappooti naatochi jedheen ayyeetii naa dhedhe nami kaanoo yaana dhayyoo asiteeffadhe maallaqa itti ergee beeka hojii bira jalqabi bajaajii wayii bitadhi akkasiin hojii jalqabi jedheen iyyoo bajaajiniti hojii biraa jira kaanoo jedhu maallaqa natti ergi hojii immoo yerkeemmi nalleeni footinaayiti torbaan lamatti maallaqa mootummaan naabus ka mootummaan naabus diqqishoon gab shinti beeti nama dhiqee achi ceehee garan bayee shinti beeti nama dhiqee fulaa gartee oobruufaa gartee fula oobruufa seenee fula oobruuf hamchi fayyuu deemee nam wajjin deemee akkasiin guuree maallaqa argata. Ka mootummaan naa kennu kan dammoo ka mootummaan ijoolleef naa kennu beeksisa akka malee xiqqooti maabiraatii bishaan eegerra kaffaldhayyu waan diqisha tokkotti irra naaf. Ka akka tsatsee hojjedhi kaa walitti qabee gara hiyyaati nyaadhu akka hariyya kiyya warqi tokko ittiin bitadhu waan tokko dhiirsi. Maallaqa hojjedhaa ayyeedheeni achiitummaan ta'een deemee fulaa suuqii wayii mooyal keessatti hin banate suuqii kaalle dhibbinni godhee nyaatee obbaase gibbichatti hafe dheengadda maanta wannaan irra maraadhee xiqqoo maanta lubbuun kiyya irratti hin bahin kaana iyyuu turu deemee na dudduubettu wal dhabnee muufinni sun gubbaa wal dhabnee gibbichi kaan qayyara dheeni gibbichi suni bor qayyar iftaan achaan qayyar nama dawwalee deem waliin deema qayyarsiisa dhan namichi tokko Ibrahim dhaniin waan mooyal teeffata Ibrahim dhaniin namichi Ibrahim dhan kaan maallaqa itti ergee dhiirskii sun birdeeme gibbichi suni abbaa maqaa daa'imaa kaama hiyyannaa deebisee namichi Ibrahim dhan kaan birdeeme nani tokka maallaqa irra nyaachuuf malee ara mataan nama raatee naani an gibbichi hiyyaan tursuma kaysii deebisa deemat waan edeni nami guddaa beek nam arri aareet qaba. Arra intalti kun niiti kan kee lafa laa jirti maallasa ol gibbichi kun kaisiiti ilmi asii daltee qabdi. Gibbichi nu kaisiiti ani siin durattu iyyuu odoo siin fuudhin hin durattu iyyuu gibbichi kan bitadhe. Illa geetu iyyuu gibbichi kaisiiti niti iyyuu ammoo yoo siin maalla ergite irra nyaadhe dhibbiin godhee ammallee maalla isiin sitti ergite jira kenniidhe. Ennaani asiin dubbaddu ati nam addunyaa gubbaa yoo rabbiin kaasu namni niitii ofii ka ilmi waliin dhala forma keessatti akkasitti hangamishe. Ati namummaayyuu hin qabdu hin dhageetayyu ati namummaayyuu hin qabdu namummaa keessa hin jirtu deemacha dheeni namichi kaan ofirra gusse achiin dudduub nattu siibee ka'ee jedheen bolot kana agni haadhi gad dhuftutti intalti kun Afrikaa baatee Awustiraaliyaa baatee Afrikaa gad dhuftu gurguruu hin dandeettu lawwaxuu hin dandeettu jijjiiruu hin dandeettu dheeni. Hedeen akkasuma dhee namichi kaan ka'ee biratti dhaabate silkiin haa dawwale ati nak malee maskiina namichi maallaqa sirra nyaachuu jira shilingi hanti tokko itti dargee jennanitti. Hayyaa dheen fudhatee fadhee otoo nuuf inni maqaa waliin dhayiru jijateeffan ani bolot kaan ammoo faamilii dhibii hin qabu nam dhibii hin qabu haadhi kiyya na calla dhalte abbaan kiyyanii na calla dhal haadhi kiyyirra sii gale nam dhibii hin qabu obboleeyyan dhibii hin qabu sappoota dhibii hin qabu sii gale ammoo nama ollaa Useen Kottoola kadhan tokko itti argisiisee beena giddisuun naaraalaa jedhaan gosa fayyuu. Warri kaan akkas jedhanii jalaan naalan. Amma maan tare dhossaanii dheengadda torbaan dabre kibbi kaan maan tachire dibbinni godhee gurguratee miliyoon tokko gurguratee qas jedhee Naayiroobii gad dhufee matoorii bitatee siilkin irraa dawwalee maani ta'ee bitta maallaqa illee narra obbayee rakkadhee sareen na nyaattee mooyel keessatti ennaan kibbi kaan gurguradhee hedhee nama akkas batarkiif siilkin irra laftee. Ila maalitti? Ganna gangana nyaatte ganna akkanatti na fixxee akkana lafna keette mucaa si hanqatee ka ani beesa xutiin hojjetu qofaa si ergu ka beesa kiraayii sii baas ka wayaa xiqqee wat sii baas ka miishoo wayaa nafa paantii isaat kee wat annasumaan as deeffadhe maallaq sii ergu hin dhageettayyu akkasin na taphatte ammallee gibbi tokkotti daa'imaa boriif daa'imaaf nu tegemeene gurgurteedheen Ansuni kubbaaleen beesa sun eegi gurgurtalle shilingi tokkollee keessan fuudhin ammaan tan akkaawuntii dagga dirgideen. Dhimma raatteesi ergu hin ergu.
maani naan jedhee amma waan akkasii dubbate. In ergitu lakki in ergitaadheen aaniin abbamiin kiyya dheesarra dhallisuu jira mala irmeeja sarara fudhachuu dadhabdeedheen. In ergita lakkisee jedheen in ergin jedhin in ergita lakkisee akkasiin nuufinni akkasii walaana bes waan maallaqaan illee kan harqabnasi gadarga rakkoon hin jirtu namni jiddu seenin seenini warri keenalleen gibbi kan eegi gurguratte nadheen biraatiif fuudhan jedhanii naani ani niiti kiyya piroosesii na midhaasuu jirti kanaan dura illee piroosesii midhaasee looya fayyuu beesse nyaachisee paaspoortii baasetti waan cufa baasee ajirii gibbi sun gubbaa wal dhabnee gibbichi sun gubbaa wal dhabnee akkasiin paaspoortiin kaan qarxaasii paaspoortii nan baaseef fayyuu si erguu danda'ammaan kan hin dhageettu. Beesa sun mizimaan akkasii ziiroon irra taate kan isaa ergi ziiroon irra taate gibbi tokkotti naaf miliyoon tokkoon gurguratee ammaan kan matoorii bitatee Naayiroobii kee jiraasiin jedhamsa kiyya. Hin dhageettu ammaan kana ana boo'u jira nama raachuu jira na boo'u jiru wallaahi silki akkasiin oodiyoo si ergee ammaan kan silki si jala fuudhe hin dhageettu. Mucaan kun dhiiti daa'imni kun ammaan ta fayyaan itti daa'im kana koobidiin irra qabatee daa'imisa kan daa'imni kun ganni sadii marfee wayiniti waraanatti illee qabdi koobidiin irra qabatee daa'imti kan fayyaan itti bestiisii qandhoon akkanatti hojjuu jirti. Koobidiin kun hin qorsiin qabu narra fayyaan inni kaan gibbichi kaan irra gurgure aniin kan mataan na wareef ijoollee maskiina kayatiima abba hin qabne ka faamilii hin qabne ijoollee 4 dhibi harka qabu ka isaatiin walti ijoollee agami ijoollee 5 harka qabu abbaa hin qabu haadhi hin qabu faamilii hin qabu nam tokki hin qabu Awustiraaliyaa san keessa namaa waliin beeku antas meediyaa irra kan dhufe ajilum Oromoo laftan jirti namni afaan keen dubbatu lafkan jiraadhe an duraan tasmeeniyaan dhabu saneen naan tasmeeniyaan irra qayyaradhe meelboonii galee jira meelboon kee jira maan kana agarte wanni akkas inni na godhe waan takka nargin ka takka taarikii kun nam dhibiyyuu irratti taarikii toffamee hin beeku an ka duraan maallaqnarra nyaataa dheboo jiru gibbicha malee deebisa gibbi gurgurati maallaqa raafiyyuu kan inni irra nyaate irra kaboo jiru irra deebisee ammallee gibbichi gurgurati amsa kiyya sii galee. Ani niitii isaati ilmeessa harka qaba. Wanni inni natti hojjetu kun niitii isaati halaala. Namni akkan na godhu yaayyuu malee. Anillee waan dhamsaallee itti beeksisaa. Okay. Akkan na godhe ani intala Oromoo tokko an diiramtu fayyu mataan kii deemu jira. Diiramtu fayyu diiramoo ka'u galgaloo ka'u imboo. Ucungu dhagaa nami faamilii qaba Afrikaa keessatti faamilii itti matee seera faan qabsiifata. Ana addunyaa gubbaan amma waliin hin dhalanne abbaan kiyya na dhale haadhi kiyyaayyuu doote haadhi qabu ana goon abbaa hin qabu abbaan kiyya du'e haadhi kiyyaayyuu doote obboleessi hin qabu. Naa tokkotti callaa qofa har'a namni ani itti wannee jirtu itti dheebeen hubeen nam kanaan naa dubbadhe tokkollee hin qabu. Muda tokko shooba addunyaa jedhan sun calla haadhiti hidhatte. Goskiyaaniti Oromooti gosormaati agarte sunillee itti mennaan dheengatti itti bilbilee itti mennaan muca suni hin agarree barbaade mooyel keessa dhabee naaniti adreessi isaa hin beeku yaa mooyel kee barbaade dhabee naaniti shooba addunyaadhanii tokko sun 01 obboleessi kiyya 01 jira sunillee abbaan kiyya hin dhallee haadhi kiyyatti nam biraarra dhale agarte akkasii jira namni hin qabu sappooti hin qabu odoo ammaan kana Awustiraaliyaa keessatti du'e ilmaan kiyya. Wazungu dhuftee oguu irratti malee har'a nam tokko hin qabu kan ilmaan kiyya naa jechuudha. Ana immoo taa'ee istureetii na itti sutura Awustiraaliyaa. Abshir. Nuti obboleeyyan keeti uumaa takka yaadin abshir jedhu. Ganna furu amsa kiyya naa abba kiyya dhiirti ganna furu. Ani intalti qotan 1995 festi Januwaari dhalan. Ganni kiyya sirri takka malee xiqqa. Sii galee ana immoo dhiirti kaalaala qaba abbaan kiyya na bira dhufa waliin gammannaa waliin deeffannaa yaadee qabkan. Agarte inni ammoo tonkolee akkasiin irratti hojjetee laf nama keessa na iraars daa'imisa kan fayyaaniti takka daa'imisa kan siilkiitti naa kenni dubbadhaan hin jedhu daa'im kan dantii irraa qabu dantiin isa maallaqum calla guldiin isaa ochomeeni keettaa tokko calla dagadhee wanni asitti nimin mucaa kana guyyaan ochomeeni keessa baase ochomeeniin beektaniti nama albaaba nama eega gartee. Otomeen jechuun nama garte Keeniyaa keessa albaab nama eega. Wallaahi boodigaardii albaab nama eega. Albaab nama eega shiliingii 2,000 qarshii Itoophiyaa jechuudha.
dhibbi lamfaa dhibbi tokko kennaniif qarshii. Ani ammoo yaa lafa laga dhufee yaa nuu dabartee ottomeen sunillee keessa badhiisii nafsii jira mucaan gaari wayaa inni deemu siilki inni deemu siilki 150 calla harkatti siilki nan itti bite siilki shilingi 150 agarte duniyaa waslaandi gama Nairobi jechu waslaandi Nairobi duniyaan gabigin niiti eebbi qabdi argatte niitiin akkasiyyuu addunyaa gubbaa jirtu jedhanii dhimma ammaa kan nama ammaa kan ragaallee qabannam ragaa ka boorana ka waslaandi kee jiraat siilki warra siyergee irraa haasa'uu dandeetti siilki nam suni jaarolee agarte arrii jaarolee arrii raga amani waan kana kinne akkana tochiratti bat ragaa jaarolee nam arrii ka waslaandi keessa istoorii kiyyaaf kan isa bakka maxarrashaa beeku siilki warra siyerguu danda'ammaan kana siigale akkanan na iraarse amsa kiyya mucaan ottomeeni keessa baas kan akka garte ilmeen dhalee takka dhiirskiyyaatan itti akka ilmeen dhalee laatu agarte an dhiiramaaf galgala akkana booyee laakan na godde agarte an sa'aati sun dimtsi kii kana eegi sawuti nami wazun kun dhageettu maraatu ani limmena dhaani ilmaan kan cufayyuu narra guuratanii na limmena waraananii achi na darbatanitu agarte minum kan keessaa namitti maddi qabu nam waa'ee dhuuni qabu akkasuma mataan na wareere imbo mucaan maan kan sirbi tokko aan sayin ani amma ilmaan kee wayisirraa fuudhanii amma yeroodhaaf ilmaan kee narraa hin fuudhan ilmaan kee wanni narra fuudhan hin jirtu ammaan tan yoo anin iyyee wanni ni dhimmalee ilmaantii nama guddifachuu jira ilmaantii nama laallachuu jira. Hayyee. Tole duba amma maal fakkeenyaaf silkii tiyya barbaaddee dhufte maal akkaan si gargaaruu barbaaddeeti? Akki ati na gargaartu beektaa yaa an beektaa reefu waan tokko dheen isaa. Aan saabduu bedhaniini abduu maallaqa nukaan sirriin naaga dergi wal dhageenne maallaqa na argi maallaqa akkati nyaanne akkati matoorin hin binne yoo hin taatini ani eegina min qabnellee nami lafin jira gos qaba goski yasii madhee ani waan addunyaa gubbaa baasaa jedheen addunyaa gubbaa taarika tana tolchite ani addunyaa gubbaa naa baasaa jedheeni addunyaa gubbaa teegi baateen dudduuba atummaan agarte kibiriini sa'aati suni naaga fidda jedheen odoo wanni kun tokkollee hin ta'inu maallaqa naa kennii jedheen maallaqa gurgurtee naa ergi jedheen yoo gurgurtellee yoo qimmaashallee ofii hambifate qimmaashallee agana bitta qimmaas kanallee akan tummi abbo qimmaas kana abbo ofii akkas wayin hojjedha maallaqa dhibiin qabu ammoo agana hoo naanedhellee waan fakkaata amsa kiyya kaan fuudhee matoorin bitatee kaan mufuqa kiishi kee keewwatee maan tochisee farsoon dhugaa siilkin naanaassa siigale akkana gubat laalama najma akki goonu isa kana beeytaa namni ilmaan Oromoo bakka hunda jiranii isa kanaan information isaatiin sirraa fadha bilbila isaa information isaa footoo isaa waa hunda isaa naaf kennita achi booda isaa walii waan jiru haasa'ee akka gartee namni boorana jiru takka lafa inni jiru sanii kan gartee rahmatni keessa jiru ni jira qabanii dirqiidhaan mootummaa biyya sanii dhiyeessanii zulmii inni sirra dalage tana akka gartee irraa sii kafalan dhibbatti ni goona abshir inshallah. Akkasiin itti beekinni akkasiin barbaadu amiyyuu akka sadeen innaa waan inni jedhe waan tokkollee namni wal tolchuu danda'an jiru waan feetu gubbaan na baasi waan feetu na godhii naan jedhe amsa kiyya sii galee. Mucaa kibirii booran itti baase guyyaa 4 guyyaa 5 booran itti baase. Booran itti baase xiyyeeffatanii gaafatanii yoo gaafatanii in mormat hayyeedhe hin eeyyamu. Anammaan kan wanni naa gaafatan tokkollee hin jirtis. Wanni yaamanii naa gaafatan tokkollee hin jirtu. Lakki cafaquu miti. Waan kana akka inni dila kana sirra hojjete dura dursoo'an isa qofa si wajji qofa haasa'uu osoo hin ta'in isaa waliinis haasaweetiin wanni kun maal akka ture sababa kamiif akka wanni kun tahamee isatti dubbadheetiin achi booda haasawa isarraa fudhadhee eegasii immoo
waan inni naan ji'u yoonii fi gartee maal fiddan namni kun beektaa waan fedhe jechuu danda'a si addunyaa irratti ichi booda ol baafnee dhiirtii gartee haqa baaftu ni jirti haqni keessiif baa'umaan sodaatin ibsheera. Ammaan kan beektu amma silkiin isaallee ni muteejja silkiin isaallee cufamee jira. Yoo footoo isa gad erge malee silkii isaallee cufate. Silkii isaa barbaadi silkii isaa footoo isaatis naaf ergi silkii isaatis barbaadi. Silkii isaa hin qabaa ammoo cufatee jiraan silkiin isaa hin hojjetuun ammaan kan. Okay, automatic yoo normaan itti dawwalte hin kaasu. Kabisaayyuu muteejja daarektii illee muteejja wanni waasapp illee muteejja cufatee jiraan. Maani fuyyuu dheengatti irra wal dhabnee maallaqni sun gad ergi jedheen innillee hin ergadha nalleen hergadha kan gubbaa wal balleessi. Hayyee ati bilbila isaa alaa kulli haal naaf ergi footoo isaatis naaf ergi. Abbo Hamza kiyya beekta mucaa han beekta gubbaa irraan naa baasu malti malee booranaan naa gaafadha maani an gaafadhe hayyuu dadhabee akka atiin gubbaa irra calla naa baasu. Akkanaa miti akkitti gaafatan akkanaa mi bar. Akkitti gaafata akka ati itti gaafattee fi akkitti manni murtii gurraachaa gaafatu wal dhaaba lakki wal dhaaba akkaataan itti gaafatanii fi akkaataa namni itti gaafatee fi akkatti manni murtii gurraachaa gaafatu yoomiyyuu akka tokko waan hin ta'iniif jecha ati alaa kulli al bilbila isaatii fi footoo isaa naaf ergi. Mormata bitta Hamza wallaahi nama san ummata mormata na dhagaye san ummata mormate malee nutti miti. Ayyee. Bilbila isaatii fi footoo isaa naaf ergeeti. Ayyee. Akkas. Waan cuf dokumentii ilaale Hamza. Dokumentii wanni kaani qarxaasii an paaspoortiin baasee fi dokumentii isaa ka timirtii ka iskuula everything cufsi erguu danda'a ammaan tanatti. Hunda naa ergi hunda. Hunda naa ergi. Baay'ee ammaan kan si erga. Tole nagaan nu tura. Baay'ee galatu. Galatarraaf. Akkuma amma caqaftani daawwattootaa fi hordoftoota waan hedduu garaa nama nyaataati. Haa taatu garuu wanni isin amma caqaftan kun himata isiin himatteedha. Himata kana irratti manni murtii gurraachaa qorannaa bareedduu gaggeessee intala booranaa tan miidhamte ta ilmaan shanii wajjin zallamamte ragaadhaan waliin gurbaasan footoo isaatii waliin asirratti finnee ilmaan Oromoo kan lafa san jiraattan akka haqa kanan waliin baaftan abdii qabna mootummaa lafa sanitti dhiyeessitanii gargaarsa keessanii wajjin inshaallah bakka geenya haqa obboleettii teenyaatis ni baafna daawwattootaa fi hordoftoota. Warra amma viidiyoo tana ilaalaa jirtan laayikii tuquun dagatina. Manni murtii gurraachaa yeroo hunda haqaaf dhaabbate haqaaf tumsa dharammoo irratti tumsa waan ta'eef jecha viidiyoo tana laayikii gootanii sheer gootanii wal biraan gahuu hin dagatina daawwattootaa fi hordoftoota. Haga ammaan tanaa kan daawwachaa jirtan yookaan kan daawwachaa turtan mana murtii gurraachaa. Manni murtii gurraachaa hulaan isaa takka hulaan san hulaa haqaa qofa harri bahaniin hin jiru daawwattootaa fi hordoftoota. Dageetiin baha gamanaan utaala wanni jedhamu hin jiru seennaan haqa qofa wanni ati dubbattu. Haqa dubbachuu dadhabnaan haqni nama sanii daarektitti lafa baha. Addunyaafis ifa baha. Ni agarte addunyaan arraan tana dharaa wajjin dhaabbattu haqa waliin malee. Daawwattootaa fi hordoftoota kaa amma daawwachaa turtan mana murtii gurraachaati. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaa fi jaalalaa fi kabajaan naaf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.